warri isin hin galin jiraatin takka takkaan keessan isinii ibsa karaa kamiin akka daleedan eenyu jiraan akka daleedan akkasitti wajjin ni daleena namni jettanii fedhii qabaatanii soo jiraatan na dubbisaatii waliin seennatiniin daleenaa jechuudha lakkoofsa kiyyaan na dubbisaa isin jira kan itti aanu moo xiqqoo isin hagaluuf viidiyoo xiqqoo deeqaa 6-7 isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha siistamni itti ijaaranii fi siistamni birrii ittiin argatan akkam kan jedhu viidiyoo isiniif dalagee jira jechuudha kan immoo isin dhibeef gaafii qabdan na gaafadhaa lakkoofsa kiyyaan na gaafataniitiin keessan yoo kan daawwadhaati viidiyoo kanatti aansuudhaan yoo dalagachuuf fedhii qabaatan halaala moo haraama addafachuun keessa waan ooleef viidiyoo sheekotallee kan halaala jedhaniif kan haraama jedhanis muraasa isin dhageessa kan yoo fedhii qabaatan immoo keessan isin dhageessu viidiyoon kan dheerotaati gaggaabsee isin dhageessa isin jedha itaan sun kaampaanii maan kun eessa jira innumaanu maali kan jedhu gara viidiyoo xumuraatti daawwatan isin jedha amma akkamitti akka inni dalagamuu fi akkamitti akka malleen irraa argamu ijaarsi kun maali akkamitti akka ijaaramu viidiyoo kan daawwadha isin jedha isa dura guyyaa 8 tana guyyaa 7 qofa hafee baatii kana bara haaree kanarratti baatii kana chaayinaan kaampaaniin chaayinaa kun dhaabbanni kun maal promotion haaraa baasee ture maaliif nam tokko yoo real suudii 2000 fakkeenyaaf yeroo garii malleen ol ka'uu danda'a yeroo garii gabbuu danda'a jechuudha isa akka sharafaatti akka kaampaanii ol kaasiif gabbuusetti jechuudha fakkeenyaaf goldii haa jennu bronzii kan jedhamu jira silver kan jedhamu jira gold kan jedhamu goldii mesinitti hima kan faayidaa qabu goldii kanaan real suudii 2000 fakkeenyaaf baatii kan yoo kan seentanii nama tokko goldiin of jala fiddanii jettan akkasitti kafaltiin keessa nama tokko irratti $68 isinii herreegaa jechuudha ka amma jiru isinii maa jira booda jijjiiramuu hin danda'a akkasii isinii herreegaa isinillee immoo qabxiin keessan 400 kan duraan eegaltan 800 ta'e jechuudha ol guddataa deemaa jechuudha akka namni salphamatti dafee ol guddatuuf qabxii dachaa namaaf kenna baatii kana keessa namni seenee jechuudha akkasumas promotion baatii 4 baatii jedhee bashannana biyya Dubaayitii fi akkasuma promotion makiinaa konkolaataa yeroo baatii jaan kana keessa namni gabaabatti urjii 8ffaa ol guute akka argatuu fi waan adda addaa qabxii bareedaa fide jechuudha nama muraasa qofaan qabxii guddaa argataniitiin nama muraasa qofaan oomisha kana bitanii gurgurtaniitiin qabxii guddaa argatanii bakka guddaa akka geettan isiniif baasee jira jechuudha namni qabxiin kun akka isin hin jarre waan duraan argatanii nama 3-4 fiddan nama tokkicha qofa fiddanii oomisha kana bitachiisuun qabxii guddaa argatanii sadarkaa yeroo san gara urjii 5-6tti ol darbuu akka dandeettan haala miljeessee waan jiruuf namoonni waan kana hirmaatu barbaadan atantamaan lakkoofsa kiyyaan na dubbistaniitiin akkamitti akka dalaguu dandeettan eenyu wajjin akka daleedan isiniif himeetiin akkasitti haala saniin dalaguu dandeettan isin jedha gara viidiyootti dabarra dubbii isin dheeressa dhiifama viidiyoo hanga xumuraatti ilaalaa isin jenna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nagaan nuuf tura baay'ee okay kutaan tokkoffaa maal jedha kun amma suuraan argitan kun ana haa jennu ana gurgurtaa kallattii bronze paakeejii eegalee jechuudha bronze paakeejii eegalee PV 100 yeroo galma'ee urjii sadaffaa ta'a urjii sadaffaan yoo ta'e urjii sadaffaan agasundas yoo sanirraa eegale agasunda faayidaa naaf hin qabu jechuudha kanaafu maal gochuu qaba PV 100 torbee tokko yookaan ji'a tokko yookaan immoo guyyaa mijaa'etti PV 100 dabaladheetiin gara silverii ta'aa silverii ta'uu qaba jechuudha eega silverii ta'een booda yookaan torbee tokko ta'a yookaan torbee lama ta'a achiin booda wanti gochuu qabu maali nama afurii of jalatti affeeruu qaba jechuudha afran ijaaradhu kun nama of jala ijaaru tokko abbaa caadaa kana laala abbaa caadaan kun yoo akkuma anaatitti 100 kan eegalan taate meeqa ta'an jechuudha 400 yeroo an bronzirraa gara silverii ol darbuuf 100 dabaladhe qaba walitti edaanu 500 kana qaba jechuudha kanaafuu meeqa ta'a urjii sadaffaa ta'a wanti nama afur eegaan fide namoonni afuran kun eega oomisha bitataniin booda wanti an argadhu $58 jechuudha itaan sun abbaa caadaa san daleessa jechuudha abbaa caadaan sunillee akkuma anaa sanitti nama afur akka of jalatti ijaaran akka oomisha bitan namoota affeeranii oomisha san bichisan jechuudha yeroo afran seenan sunis bitan kan amma meeqa qabna jechuudha 4,600 2,200 500 qabnu itti gabbusnu jechuudha urjii meeqa seenaa urjii 5 seenaa jechuudha galiin ana margachuu eegalu $72 jechuudha torbaanitti ta'uu danda'a 15 ta'uu danda'a baatitti ta'uu danda'a jechuudha lakkoofsa tokko lama akkuma argitan jechuudha torbee awwalaa urjii sadaffaa itti aansuun torbee lammataa urjii shanaffaa jira torbee sadaffallee akkasumatti nama 16 ta'aa deema namni baay'ataa deema gurgurtalleen gara 8,600 siqaa deema urjii ja'affaa seena wanta an argataa deemu $288 jechuudha torbee afraffaa yookaan baatii afraffallee akkasumatti gurgurtaan gara 34,200 deema urjii torbaffaa seena wanti an baatitti argatu deemu $1,152 argataa deema jechuudha akkasumatti baatii shanaffallee yookaan torbee shanaffaa jennuuni gurgurtaan ol ka'aa deema 136 haga urjii 8ffaa seena wanta an argadhu $4,608 jechuudha akkuma beekamutti yeroo urjii torbaffaa geettan bakka biyya bashannanaa yeroo promotion ba'u bashannana jira jechuudha yeroo akkasumas badhaasa addaa jechuudha waan argatanii addatti yeroo urjii 8ffaa seentan immoo konkolaataa jira jechuudha badhaasa konkolaataa galii isin argatteen alatti jechuudha
urjii 8ffatti akkuma argitan 286 gurgurtaan ga'e galiin ambaatti argachuun doolaara 4,608 jechuudha. Baatii jaaffaa yookaan immoo torbee jaaffaa yoo jenneen gold laayonii osoo jirra baatiitti wanti nu argannu gurgurtaan keenya 546 ga'ee jira. Wanti nu baatti argatu deemnu doolaara 18,432 jechuudha. Amma immoo garaagarummaa bronzii fi silvarii fi goldii fa'aan irraa argannu isiniif mul'isuuf deema jechuudha. Kutaa lammaffatti yeroo dabarru kutaa lammaffaan silver packagein yeroo eegallu 200 PV 200 eegalla jechuudha. 200 yeroo eegallu urjii afuraffaa taanii eegalla jechuudha. Ammas sistemni dalagaa akkuma duraati urjii afuraffaa akkuma duraa sanitti aniin kun nama afran fidadha jechuudha affeera. Miila afran ijaaradha abbaa caadaadha. Yeroo ijaaru akkuma sanitti yeroo 200 kanaan PV 200 bitanii seenan qabxii 800 qabna 200 ambitee seenee wajjin 1000 qabna urjii afuraffaa ta'e wanti an argadhu nama afran kanarra doolaara 160 komishin argadhe jechuudha. Dalagaan akkuma duraatti dachaana akkuma duraa san yoo daleenu abbaa caadaan akkuma duraa nama 4 miila 4 jalatti ijaaranii yoo deeman torbee lammaffaa yookaan baatii lammaffaa keessatti gurgurtaan akkasitti gara 4,200 siqa urjii shanaffaa seema wanti baatiitti argatu doolaara 160. Ammas afran sunis 4 yoo fida deeman nama 16 jala deema. Gurgurtaan akkasitti gara 17,000 siqaa deema urjii jaaffaa seenaa doolaara 640 baatiitti argachuu eegala jechuudha. Ammas baatii afuraffaa irratti baay'in namaa 16 irraa 16 sun 4 fidaa yoo deeman nama 65 ta'aa deema. Urjii torbaffaa seenaa doolaara 2,560 baatiitti argachuu eegala. Ammas 64 sun nama 4 yoo fidaa deeman yoo baay'isaa deemnu nama 256 ta'aa deema. Gurgurtaan gara 2,273 seenaa urjii 8ffaa doolaara 10,240 argataa deema. Akkuma isin jedhatti urjii 8ffaa irratti yeroo promooshinii jiru badhaasni konkolaataa illee akkuma jirutti jechuudha. Amma baatii jaaffaa irratti immoo baay'in namaa 1,000 fi nama 24 ta'aa deema nama tokko jalatti. Akkasitti yoo afuriin baay'isnu gara 4,000 ol siqaa deema gurgurtaan gara 1,192,200 ol siqaa deema. Sadarkaan keenya gold laayonitti ol siqaa deema wanni baatiitti argataa deemnu doolaara 40,960 jechuudha. Amma kun namuu baay'isnee gurgurtaa baay'isnee birrii baasnee jechuudha. Kanaafuu kan kutaa sadaffaa immoo daawwadhaa karaa salphaan akkamitti guddattan. Amma gara kutaa sadaffaatti darbina. Kutaan sadaffaan faayidaa aniin kun yeroo bitadhu gold packagein yeroo eegalu PV 400 yeroo eegalu urjii afuraffaan eegala. Akkasumatti akkuma duraa sanitti miila afran kiyya dhaabbachuuf abbaa caadaa kiyya yeroo fideet abbaa caadaan kiyyallee goldin yeroo qixxee kiyyaan eegalan 400 san yoo eegala yoo baay'isinu 1,600 qabna jechuudha. Qabxiin nu qabnu 400 an bitadhee wajjin 2,000 jechuudha. Takkitti maameeqa seenere nama afran kiyya dhaabbannaan urjii shanaffaa seene wanta baatirraa argachuu eegalu doolaara 375tti ossiqee jechuudha. Ammas baatii lammaffallee akkasumatti abbaa caadaan kiyya sun nama 4 fidanii yeroo dhufan gurgurtaan keenya 6,400 ossiqee 2,000 dura qabnu wajjin gara 8,000 ossiqee jechuudha. Akkuma argitan kana urjii jaaffaa seene 352 argadha jechuudha. Ittaan sun namoonni afran sunis nama 4 fiduun gurgurtaa meeqa gurguran nama baay'inaan nama 16 fidan of jala jechuudha. Gurgurtaan keenya gara 34 ossiqaa urjii torbaffaani seenaa wanta baatiitti argachuu deemu doolaara 3,400 jechuudha. Amma baatiima sadaffaa keessatti jechuudha. Kan duraan fagoon oofu miti yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Baatii afuraffaatti akkasuma namoota 16 sun nama 4 of jalatti yeroo fidan nama 64 jalatti taa'aa deema. Baay'ina gurgurtaa keenya gara 1,136 ossiqaa urjii 8ffaa seene baatiitti doolaara 5,632 salphamatti argachuu danda'a jechuudha. Amma shanaffaa seennu akkasumatti deema. Gold layon seenaa doolaara 22,500 fi 25 baatiitti argachuu eegalla. Amma osoo fagoon deemin ji'a jaaffaa irratti honorii daayireekti ta'uudhaan galii doolaara 90,000 fi 112 argachuu eegalla jechuudha. Baay'ina gurgurtaan gurgurtaan kennallee akkasitti ossiqee jira jechuudha. Namootaan baay'isnee waamu osoo hin ta'in ijaarsa ijaarurratti gurgurtaa kenna ol kaasnee gurguruun yeroo gabaabaa keessatti as ga'uu dandeenye jira jechuudha. Nama callisnee baay'isnee mallaqa baasuu nama heddummeessuu osoo hin ta'in ijaarsa ijaaruu cimsineet siistama ijaarsaa beeknee ijaarsa ijaaruu sana irratti gurgurtaa kenna ol kaasnee qabxii bareedan yeroo namuu seene yeroo gabaabaa keessatti ol guddatuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun yeroo seenan paakeejii bareedan seenuu kan akka goldii fa'aatiin yoo seenanit akkuma waan bareedan seenan yeroo argatanis waan bareedaa argachuu danda'anii yeroo gabaabaa keessatti ol guddachuu danda'an kana olis deemuu danda'an jechuudha. Asitti dhaabbatu hedduu deemaa jechuudha. Deebi'ee isiniif dhufee jira viidiyoon isinitti akka dheerate abdii qabaa. Isin dheeratullee waan isin fayyidu waan jedheef kanaafuu warroonni gaafii qabdan
warroonni gaafii qabdan nagaafatuu hin dandeettan. Gaafii keessan bilbila kiyyarras nagaafatuu hin dandeettan. Halaala moo haraama jedhu daddabsee isin dhageessa. الصلاة والسلام على الحبيب محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول يمكننا كناندورا واي كامباني تشاينا لا إرتي كرتي بزنس إرتي دلقو كوجولين كنا غرا قال مفتني على بقى فاوي كنته كان ماتي نسانس بيوتهم درة hanga miliyoona 60 kan jedhamu kan dhagaye qofaan garte hin dabalu hir'isu irratti deebisanii kennee jira. Amma sunis gayaa miti jedhee ijoollee garaagaraa gartee wal beeynuun ta imaana isii beeku ta dhugamaan gartee kaaliqu samawaati wal ardiin sodaattu ijoollee yoo haraamni haraama ta'e irraa baqattu kaan amma gaafii kana gaafadhee deebii irraa argadhe waa'ee kaampaanii kana ijoollee ta dhiiraallee ta dubraallee kaaka furtullee kaaka sa'aadaa tamaamis kaaka abdul aziizis gartee kulliin ijoollee tana warra silaa gartee islaamummaa eeganaa yoo itti kennan diinii islaamallee akka daawaatitti daa'ii warra waan kanaan argatuyyuu luqmaa ofiitti osoo gorree masidaa fi madrasatti rakkattoota uummata oromiyaa irratti warra raabsu jecha gartee sodaa kaaliqu samawaati wal ardii warra qabu warra salaata qadaa hin qabne warra dhugamaan tawhiidaa warra shirkirraa fagaatan jedhee muluu dhibbatti amantiitti qabu warra eeganaa garteetiin immoo haqarratti deemu isaanii amantii dhibbatti arguu qabu deebii warra rabbi sodaatanii jedhee yaadu akka yaadu kana rabbi caalaa rabbi jala haa taasisu diinii fi duniyaa fi rizqii dheerina umriitiin rabbi gama isaan haa baasu naayimanii jiru jecha wayita waan kana naayimtu ijoolleen tuni nu akkana dalaynaa itti fufnaa jedhaan atti ustaazan waan kana ammarraa jalqabnee irraa dheessuu fi isin alaaftinnaa fudhaati quraanaa fadiisaan nu amansiisaa yaani dhiisaa nuun jedhaanaan jette malee ijoolleen tuni waan itti fufnuun daliila nuu barbaadinaan hin jenne jecha anillee nama akka jedhu san daliila itti sii barbaadaa lakki way jedhaaniire jarri nuu qophiidha agartee shari'aa islaamaa quraanaa fi hadiisaan marraa nama namaan jedhe yoo waan dhiisi jedhu argite dhiisi jechuuni waan itti fufi yoo jedhu argite itti fufi jechuuni kana fakkaata gabaafinaan amma kaampaanii kana keessatti galmeen isaa gartee 90,60,60 abbaan itti seenu kuni murtii isaa sheekota bakka lamatti qooda murtiin isaa sheekota bakka lamatti qoodaa jecha maaliif bakka lamatti qoodaa jennaan namoota lama tokko warra itti fufee kaampaanii kana waliin deemee bu'aa argate tokko immoo eeganaa waadaa kaampaanii kana waliin galee diige jecha itti deema jedhee warra kaampaanii kana waliin waadaa san keessaa bahee ana birrii tiyyanaa kennaa an bahee warra jedheen suni awwala kaampaanii yoom birrii sii kennaa yoo ati baate yoom siin jedhee kaampaanii san gaafattaa jedhama jecha walii galteen amma fakkeenyaaf timirti beetii ijoollee hin galmeessita bara kana achi barsiisa jettee yeroo ilmaan kee inni dheeraa mara caafincaallo ka Addis Ababa wada Hawaasaa wada Shaashimannee takka jirraanno. Ookee hordoftoota daawwattoota keenya sagaleen dheeraa waan ta'eef namoonni dhaggeeffatu haala afaarama adda baafadheetiin dalagaa kanatti seenaa warra jettanii barbaadanis keessallee isin erguu hin danda'a viidiyoo garaagaraallee kan yuutuub irratti maxxansanii isiniif mul'isuu hin danda'a kan Dr. Zaakir illee ni jira yoo isin kijibdaniitiin haraama gootan haraama ni ta'a. Yoo isin dhugaa uummatatti himtanii waan argatanis waan fayyadamanis oomishallee isaan bira geessitanii gittan halaala ni ta'a jedhan. Isinumatu halaala gochuus danda'a isinumatu haraama gochuu danda'a. Dalagaa kamiinuu numatu haraama godha numatu halaala godha jechuudha. Fakkeenyaaf anama yuutuubii tokkoon gurguree yuutuubii tokko Real Suudii 1,000 si gurgureetiin boruma 100 Suudii keessa argattee sin jedha numatu haraama godha jechuudha. Yoo dhugaa jirtu yoo irratti dalagattee siif ilaalamtanii argatta birrii yoo siif ilaalamin argattu namatti himaa jira mire. Akkasumatti waan daleedan kana yoo isintuyyuu halaalas isintu haraamallee godha. Akkasii walumaa galatti dalagaa kana dalaguun akkuma viidiyoo kanarra argitan dalagaa kan akkamitti daleedan namoota heddummeessanii birrii xiqqeessuun nama bitatanii nama seenetiin nama hedduu fakkeenyaaf nama gara 1,000 lakkaa'amuu fiddaniitiin mallaqa xiqqaa argachuurra nama muraasa argatanii nama muraasa fiddanii nama hagas 1,000 lakkaa'amuu sanuu fiddaniitiin mallaqa guddaa argatu maaliif gurgurtaa irratti wanti jettaniitiin ijaarsa irratti siistama itti ijaarsa ittiin beekan kanneen kana beetanii beekan ammas namni jala seentanis murteessaadha. Obsaanee warra daldaltan warroota mana keessan keessa teessanii dalagaa dabalata jechuudha. An fakkeenyaaf YouTube irraa haga silaa as taa'ee waa'ee kana sagalee namaaf amansiisuu namaafuu himuu kana taa'eetiin yeroo kee gubuu YouTube irratti dalagadhee mallaqa sanii olii ni argadha jechuudha. Dalagaa akka dabalataatitti godhadheetiniin yoo kan dalaguus taate immoo ammaaf osoo hin ta'in waan amma torbaanitti duraa 200 argatu kanneen kana osoo hin ta'in urjii hagana ga'e osoo hin ta'in ijaarsa kiyya ijaaree bakka guddaa gaafa ijaarsi kun namatti jala heddumaatee gurgurtaan keenya ol guddatee ol gargaaree gareen akkasitti wajjin dareenee bakka guddaa wajjin ol kageennu taate gaafsan waan guddaa yeroo tokkitti keessatti argatamuu hin danda'a. Yeroo jalqabaatiif si xaarsus si dadhabsiisus si fachiisus gaafa itti cimtee bakka guddaa sadarkaan kee ol ga'e gaafsan boqachuu hin dandeetta alhamdulillah jechuudha. Akkasii yaada keessan namni fedhii qabaatan dalaguuf bilbila kiyyaan na dubbisaa isinin jedha kaampaanichis maali kan jedhu viidiyoo ni ilaaltanii isinin jenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo isin dhiyeessee jira nagaan nuuf tura baabay. Tiyaans bu'aa guddaa qaroomina fayyaa bahaa irratti hundaa'e maatii gara miiliyoona 40 ta'aniif karaa saffisa ijaareera. Biyyootaa fi naannolee 190 ol irraa industirii fayyaa baasuu fi
falaasfama addunyaa tokko maatii tokko jalatti gatii jireenya galmaan ga'uuf fayyaa baha haala gaariin walitti makuu piis fi teknoolojii baayoloojii ammayyaa nageenya fayyaa amanamaa ta'een kenna. Ti'aans meeshaalee kunuunsa fayyaa seera bu'uura qoricha aadaa chaayinaa meridans keessatti dizaayin aadaa fi mala teknooloojiitiin fayyaa eeguuf gargaara. Appilikeeshiniiwwan kunuunsa gogaa uumamaan herbal essence fi teknooloojii ammayyaa idil addunyaa oomisha fayyaa gogaa jedhamuun beekamu walitti maku. Diikoo oomisha manaa naannoo gahuumsa qabuu fi baasii xiqqaa kan qabu naannoo jireenya fayya qabeessaa fi mijataa ta'eef gargaara. Ti'aans qulqullina oomisha qofa osoo hin taane nageenyaa fi eegumsa naannoo adeemsa oomisha akkasumas religion phase fi aadaa biyyoolessaa biyyoota adda addaatiif xiyyeeffannoo kenna. Sartifikeetii halaalaatiif kan garagaraa akkuma asirraa argitan kana jira daawwadhaa. TN's International Health Industry Park covers 1 square kilometer with over 7 billion RMB of total investment, an annual output of over 30 billion RMB.